Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya. Chaanaliin kun chaanalii fayyaa kan Dr. Nafyad argitu mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa wayii ta'ee guyyaa guyyaan itti argatanidha. Egaa namoonni baay'een sagantaa keenya akka jaallatan abdii guddaan qaba. Namni fayyaa jibbu hin jiru waan ta'eef odeeffannoon fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan dura waliin kaafnee haasaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaarras odeeffannoo haaraa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Tarii namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Manni keenya isinitti taa'u YouTube channel keenya subscribe like gochuudhaan jalqaba. Akkasumas immoo erga ilaaltanii booda namootaaf share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Akkasitiin wal jabeessa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaadhaatiin gaaffii namoota baay'ee gaafatan keessaatii yeroo baay'ee irratti hin barreessedheen xiqqoo boodatti hafeen jira. Gaaffii keessumaatii gaaffii gama abbootii manaas haadhotii manaas yookiin immoo gaaffii gama dhiiraatis gaaffii gama dhalaatiinis qoodha. Dhimmi kun dhimma shamarran yookiin dhiira qofa ilaallatu miti. Hir'achuu fedhii wal-qunnamtii saalaa dubartootaa. Gaaffii akkamitti nu gaafatu an fedhiin saal-qunnamtiidhaaf qabu baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee sodaadha. Abbaan manaa koo baay'ee natti aara. Hiriyyaan koo baay'ee natti aara. Fedhii masaa guutuu qofaaf inni seeksii yookiin immoo wal-qunnamtii saalaa raawwadha jedhanii kan naasaan baay'een isaanii jiru jechuudha. Kanaaf gaaffiiwwan kaniif deebii gabaabaa isiniif kennuudhaaf dhufeen jira. Maaltu rakkoo kana namatti fida yookiin fedhii saal-qunnamtii dubartootaa maaltu hir'isa? Akkasumas immoo furmaanni isaa maali? Kan jedhu waliin ilaallaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu akkuma kanaan dura dubbadhee gaa'ela keessatti wal-qunnamtii saalaa miira eebbifamaa abbaa fi abbaa manaa fi haati manaa itti gammadan keessaa isa tokkodha. Kanaaf yeroo tokko sababa garaagaraarraan kan ka'e fedhiin saal-qunnamtii dubartootaa ni hir'ata. Fakkeenyaaf galgala yeroo ciisuudhaaf kaan abbootiin manaa fi haati manaa yeroo itti wal qoccolan jiraachuu danda'a hiriyoonni jechuudha. Inni fedhiin isaa dabalee isheen fedhiin isaa fedhii qabaachuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf rakkoo kana akkamitti ilaallaadha. Rakkoon kun akkuma beekamu tokko dubartoonni fedhii saal-qunnamtii hin qaban yookiin immoo fedhii abbaa manaa isaanii gammachiisuudhaaf abbaan manaan koo maal naan jedhaa qofaaf utuu enjoy hin godhin yookiin immoo utuu hin barbaadin fedhii saal-qunnamtii saalaa yeroo itti raawwatan jechuudha. Kanaaf rakkoon kun rakkoo baay'ee namoota hedduu dubartoota hedduu mudatudha. Dubartiin tokko immoo rakkoon akkasii ishee mudateera jechuuf wal-qunnamtii saalaa abbaa manaa ishee waliin raawwatutti gammachuu kan hin qabne akkasumas immoo fedhii saala abbaa manaa ishee qofa gammachiisuudhaaf kan gootu yoo ta'e jechuudha. Mee rakkoowwan kan akkasii kan fidan maalfaadha kan jedhu walii ilaallaa. Rakkoo akkasii kanneen fidan keessaa tokko rakkoo waliigaltee dhabuu yookiin immoo rakkoo waliigaltee dhabuu maatii abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jechuudha. Abbaan manaa fi haati manaa waliigaltee hin qaban yoo ta'e fakkeenyaaf heeruma fedhii malee ta'uu danda'a. Dubartiin tokko fedhii ishee malee yookiin haatii fi abbaan kennan heerumuu dandeessi. Yookiin immoo waliigalteen dhabuun immoo wal loluu wal qoccoluun yeroo hundumaa tarii maatii keessa jiraachuu danda'a. Rakkoon wal loluu yookiin immoo wal qoccoluu kun maatii keessa yoo jiraate rakkoon kanaaf saaxilamuu dandeessi jechuudha dubartiin tokko. Inni kan biraa rakkoo xiinsammuu psychological and psychosocial jedhamudha. Kunis immoo rakkoo dhiphina humnaa olii dubartoonni baay'ee dhiphatu yookiin humnaa ol dhiphatu yoo ta'e hormooniin fedhii isaanii kakaasu kun gadi bu'a jechuudha. Kanaaf dhiphinni garmalee dubartootaa ofitti amanamummaa dhabuus ta'uu danda'a. Dhiphina garmalees ta'uu danda'a. Rakkoon kun fedhii saal-qunnamtii gadi buusuu keessatti qooda guddaa qaba jechuudha. Kunis immoo jijjiiramuu hormoonii fedhii saal-qunnamtii saalaatti to'atan waan jeequu fi rakkoowwan akkasii ishee mudachuu danda'a yookiin dubartiin tokko sababa kanarraa kan ka'e fedhii dhabuu dandeessi jechuudha. Kanaaf haala kanaan gochuun barbaachisaadha. Rakkoowwan kun yoo jiraatan hirriba gahaa dhabuu ta'uu danda'a, hojiin itti heddummaachuu ta'uu danda'a, dadhabbii hamaa ta'uu danda'a kun jechuudha. Inni kan biraa dhiibbaa yeroo ijoollummaa irratti raawwate jechuun yeroo daa'imummaa fakkeenyaaf hamma rakkoowwan garaagaraa tariitii hamma fakkeenyaaf maatii keessaa abbaa fi haati dubartii kana baay'ee wal qoccolu baay'ee wal reebu yoo ta'e yookiin immoo gudeeddiin rakkinni yookiin immoo rakkoon akka gudeeddii yeroo daa'imummaa yoo ishee irra geerate fakkeenyaaf fedhii malee gudeedamuu dandeessi dubartiin tokko fedhii ishee malee gudeedamuu dandeessi. Rakkoon akkasiis kanaan dura ishee irra geera yoo ta'e rakkoo kanaaf saaxilamuu dandeessi jechuudha. Inni kan biraa dhukkuboonni tokko kanneen fedhii saal-qunnamtii saalaa gadi buusan jiru. Fakkeenyaaf hamma dhibee sukkaaraa. Dhibeen sukkaaraa dubartiin tokko dhibee sukkaaraa yoo qabaatte fedhiin saal-qunnamtiif qabu gadi bu'uu danda'a waan ta'eef
yoo danda'ame hamma sukkaara qaama ishee keessa jiru to'achuu qabdi jechuudha. Mallattoowwan dhibee sukkaara baay'inaan bishaan baay'inaan dhuguu, nyaata baay'inaan nyaachuu ta'uu danda'a, kana fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa namoonni tokko tokko rakkoo fayyaa sun qabaatiin yerootti waan akkasii isaan mudatu jiraachuu danda'a. Wal shakkuu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gaala keessatti yeroo hundumaa wal shakkuu yoo ta'e rakkoon akkasii illee isaan mudachuu danda'a jechuudha. Furmaanni isaa maali kan jedhu immoo yeroo gabaabaa gidduutti kan waliin ilaallu. Qorannoo biyya Ameerikaa keessatti godhame tokko akka mirkaneessutti dubartoota 100 keessaa dubartoonni 21 hubadhaa. Dubartoota 100 keessaa dubartoonni 21 rakkoowwan akkasiif saaxilamuu jedha. Hubadhaa. Salphaa miti baay'ee. Dubartoota 100 keessaa dubartoota 21 jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan hordofaa jirtan nama 21 miti namni tokko atleast qaba jechuudha rakkoo kana. Rakkoo salphaa miti jechuudha. Kanaaf rakkoo salphaa osoo hin taane kan yaala barbaadudha. Maaliif wal-qunnamtii saalaa keessatti abbaa manaa fi haati manaa tokko waliin gammachiisan yoo ta'e rakkoo biraadhaaf saaxilamuu danda'u. Hiikkaa gaalii irra ga'uu danda'as wanta ta'eef jechuudha. Kana bifa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee furmaanni isaa maali? Akkamitti furuu dandeenya kan jedhuu fi tokko wal dhabiinsa yookiin mukuu cimaa yookiin gaddabuu cimaa miidhama duraanii yookiin muddama jireenyaaf kan kana fakkaatan namoonni waan kana furuudhaaf leenji'an waan jiraniif deemanii yaala gahaa argachuun barbaachisaadha. Tarii fakkeenyaaf baay'ee dhiphatu taanaan baay'ee wanti isin dhiphisu jira taanaan mukuu garmalee ta'uu danda'a. Kanaan dura miidhamni hamaan isinirra ga'ee ture fakkeenyaaf amma rakkoo gudeeddis ta'uu danda'a, reebichas ta'uu danda'a. Akkasumas immoo muddamni jireenyaa yookiin immoo haalli jireenyaa baay'ee isin dhiphisu ta'e tokkoffaa hir'isuuf yaaluudha. Yoo ta'uu dhaabaate immoo ogeessonni yaalaa gorsi yaala fayyaa sammuun jira. Saayikooteraappii waan jiruu fi ogeessota yaala sammuutiin sammuu bira deemtanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa mana yaalaa deemanii dhukkuboota rakkoo kana fidan tokko tokko jiraachuu mala. Fakkeenyaaf akka dhibeewwan akka dhukkuboota kanneen akka dhibee sukkaaraas ta'uu mala jechuudha. Namoonni dhibee sukkaaraa qabdan yoo jiraattan sukkaara qaama keessa jirullee to'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa yeroo wal-qunnamtii saalaa raawwatan guutummaa guutuutti yaada yookiin miira ofii wal-qunnamtii saalaa sanarra qofa gochuun barbaachisaadha. Yookiin immoo sochii garaagaraa gochuun. Maal jechuudha asirratti yeroo dubbannu yeroo wal-qunnamtii saalaa abbaa manaa keessanii hojii raawwattanii wanta kanaan dura dhiphina kanaan dura yaaduu hin qabdan. Fakkeenyaaf hamma dubartiin tokko yoo dhukkubbii wal-qunnamtii saalaa qabaatte kanaan dura fedhiin saalaa ishee gadi bu'uu danda'a. Dhukkubbii wal-qunnamtii saalaa laalchisee viidiyoo kanaan dura hojjedheera. Viidiyoo YouTube chaanaalii koo jala viidiyoo jettu kan jettu jala galaatii ilaala baay'inaani. Waa'ee sanaa yaaduu hin qabdan, waa'ee manaa yaaduu hin qabdan. Guutummaa guutuutti wal-qunnamtii isaa xiyyeeffannaa keessa wal-qunnamtii saalaa irra gootanii enjoy gochuu qabdu. Waan biraa yaaduun barbaachisu jechuudha. Sochiiwwan garaagaraa gochuu fakkeenyaaf amma abbaa manaa keessan dhungachuu yoo isin wal-qunnamtii saalaa gootan isa qaqqabuu, isa sukkuumuu yaada keessan guutummaatti sochii qaama keessan illee sarara gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan hir'isuu ni danda'ama. Inni kan biraa fakkeenyaaf amma dhiironni immoo yeroo wal-qunnamtii saalaa daayirektima garuma wal-qunnamtii saalaatti seenuu osoo hin taane taateewwan wal-qunnamtii saalaa dura godhaman tokko tokko jiru. Dhungoos ta'uu danda'a, qaqqabbii walumaappii ta'uu danda'a. Wantoota kanneen raawwachuun baay'ee barbaachisaadha. Foreplay kan jennu kun baay'ee barbaachisaadha baay'ee. Fedhii keessa galchuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma dubartii tokko tuttuquudhaanii dhungachuudhaanis harmas ta'uu danda'a iddoo biraas tuttuquudhaanii maaliif sensitive area kan jedhamu fakkeenyaaf naannoo hidhiidha dubartoota akkasumas harma isaaniis ta'uu danda'a fiixee harma isaanii akkasumas bakka biraa tuttuquudhaan dhungoodhaanii miira keessa galchuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif kun salphaa furuu danda'a fakkeenyaaf yeroo akkas jennee haasofnu garuu rakkoo kana furuu keessatti gahee guddaa qabata jechuudha. Inni kan biraa rakkoowwan wantoota amma isin hin jenne hundumaa gootanii yoo furmaan dhibee mana yaala deemuudhaan ogeessa xiinsammuu bira deemtanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha isin jechuun barbaada. Wal-qunnamtii saalaa safuun qabu saalfiin qabu miira eebbifamee rabbi bira namaa kennamedha. Haala kanaan akkasiin nu hubattaniin barbaada. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. YouTube chaanaalii keenya subscribe utuu hin godhiniin bayina akkasumas like share godhaa ulfaadhaa fayyaan dhabina.